iluko nujelanya tamte Doctor Abduse elu nada gasa sinaga amma interview ta wal gona baay'ee namatti jaalatu keessa imaan ture otuun singalchine siime ati nama oromoof qaali ilaal dura ana waa tokko sitti meekayin interview kootti deema waliin dubbanna mirti yaadaadaa lejine elu ji'a lamman sadan kana keessa maal si hojjetanii warri Guraagee fi Silxee Amaarri kun karaa oromummaa rasi dabsaa jiru. Guraagee fi Silxeen eenyuun? Maqaa beeluutiin hin jedhu baay'ee dogongoraa jirta iluuko ati nama gaarii nama qabsaa Oromoo. No. Namni waan isin mujjira dhaggeeffadhu. Ati nama dhuunfaa jechuun nama faayidaa dhuunfaa fintirii jedhu kana jalatti hin gudee Oromoo kana nas qayyamin waan siima. Ani nama baay'ee si jaallatu. Faayidaadhaaf otoo hin taane akka oromummaatti sababatti qabsaa taate waggaa meeqa dura maal jedha artasaa naaf hin galle nama clear naan taane waan taasoo barbaadu. Clearii no atu ani dalga gadhiin sun beeku straight fedha qajeela akkana qajeela jechuudha. Okay straight wanti siin jedhu maal beektaa? Amma wanti ati amma live irra turte si dhaggeeffataan ture anallee otoo hin taane sababa nama tokkootiif haa ta'u ijoollee kaayiroo intiniiti minaamin ijoollee kaayiroo waan nyaattu hin qabne minaamin jettee dubbataa turte maal jechuudha? No. Nama mana arrabse san arrabse. Mata. Eenyuun inni arrabsiide nama maqaasaa dhayitii arrabsiide warra mana arrabse san arrabse warra marra maqaa jiraatu hin beeku. Ana nama jaallatu keessaa warra si tuqe TikTok irra warra maqaa yeroo tanan arrabsa. Yoo warra kaayiroo jedhan isin Oromiyaadha moo isin Ijipti ta kaayirooti isin baqataadha. Baqataani yoon baqataa Oromoo jedhe. Baqataa Oromoo jedhee waan hin nyaanne hin qabu waan nyaatu hin qabu yoo jedhe gaafa sanna gaafadhu. Warra waan nyaatu hin qabne yoo jedhe. Ana biraa laal. Ati ana biraa. Okay akka qabsaa Oromoo tokko. Abdus waan taane waan akkanaa kanneen hin jaalladhu. Dhugaas yoo rakkoo qabaattee rakkoo narraa qabaattee rakkoo na himi malee waan akkanaa kanneen hin fedhan waan xixiqqishoo akkana tanii. Ijoolleetu dhufanii ilmi ijoollee kaayiroo guutuu waan nyaattee bultu hin qabne nuun jedhaara gaafadhu. Eenyu jedha. Injennan kaayiroo namni ati arrabsite nama si arrabseemi? No ni ka jedhe warra mana arrabse san waan nyaattee hin bulle taqamtan qabnee jedhe tana jechuuni warra kaayiroo jirtu. Dhugaadha waan tokko siimu ijoollee kaayiroo keessa jirtu dhiironni waan nyaattee bultu hin qabdu dhugaadha. Dhiironni kaayiroo keessa jirtu anaa walitti dabalata. Atillee akka warra kaanii dubbii barbaada dhufte koo immoo what's going bro? Maali? Nu gaafadhu kararraa dogoggortee awwalumaa wayita dhuftu sirriin jirtu siltee duukaan nama duukaan deemu abbaate nama takka duukaan deemuuf ta'ee deema. Amma warri dheengadda mana keeti anama akka kootiitti akka nama komisirraa qabudha. Aniifatti nama wajjin waggaa baay'ee waa meeqa waliin dabarsine. Sababa ijoolleen tokko mana kan keeti akkamitti immoo dirreeta kennitee fi mana keeti na buloo skifta iluwati. Lola qabdanii miti dura. Moodii tara qabdu dura. Bilookii kennan maa bilook gootan iyyuu jedhen lola qabdanii ati hundeeyta wal loltan isintu beeka warruma kaayiroo jechuudha. Yeroo mara achi uffitanii asit dhuftanii waan nu jeeytanii hin jiru. Ani bilook illee godhii hin jenneen bilook si godhanii agaree itiin nama si baasaa jedhaan achi dhumate. Wanni biraa kaayiroo maalii bakka buusuu kaayiroon ta Ijiptiiti teessanii miti isin Oromiyaadha baqataadha yoo baqataa walii qabee Oromoo arrabse akkasin na gaafadha biyyi ta ICC ta Ijiptiiti. Ijipti irraa waan qabda anan Ameerikaadhaa miti an baqataadha Ameerikaa jira si galee. Yoo rakkoo biraa gaafatan eluun dhiibama gaafatattanii hundaa wal guurtanii yoo yaadanii eluu irratti duulla jettanii ani nama hin dhaga'u nama tokkochaayyuu. No, ani waa tokko siimuu dhaggeeffadhu. Waa tokko siim. An nama ijoollee kaayiroo keessa taate akka dhuunfaatti namni tokko kolkolleen tokko kaateesi nama waggaa 5-6 yeroo ijoollee waa'ee TikTokii kana hin beekne Facebook irratti makiinaa irra baatee naaf nyaataatti intineetti galata nama si beekuudhaan. Gin namni tokko yoo as keessaa ka'ee maqaa kee tokko jedhe nuti irra deemuu. Akkami beekta Abdus akkami beekta asiin dura jaalamamoo maalii mana kiyya dhufanii mana fatiitti ufuma alaabsii wal beekne waliin taphannaa miti yeroo waan barbaanne waliin jenne jechoota si jibbisiisu wayii akka taphaa godhanii jedhan jechuun mucaan sun jedhe. Achuma jalumaa cabse saaddanfaa baasi jedhaanii turte himaasa'u achi booda arrabsee achi gabbaase waan ji'a lamaa har'a fidatanii jechuudha. Geemaa walitti qabatanii eeluun kaayiroo arrabsee maalii godhee akkasii minaaminii jinni jaangaalanii haalatii arrabsaa oolanii jechuudha. Si gala yookiin golu sani.
Kan amma namoonni na gaafatu namni Kaayiroo arrabsee luun akkasiin maalii godhe Kaayiroo ni ta Kaayirooti malee ta Oromooti miti. Oromoon Kaayiroo irraa Ameerikaa irraa wanta kan qabdu nu baqataadha jechuudha. Rakkoo biyyaa baanee miti. Yoo baqataa Oromoo jedhee guutuu Oromoo Kaayiroo jirtu ani badduu jedhe gaafa san dhiifama gaafata. Nama an arrabsuuf ammoo namni gaafii na gaafatu dhiifama na gaafatu tokko illee hin jiru. Tokkochaa yoo hin dhaga'u tokkochuu dhiifama na gaafachiisuu hin danda'u. Maaliif? Asin deeggara tokko maqaa dhooftee dhukkee kaafta taanaan. Sani jechuu kiyya sii galee yookiin beeloftuu yoo jedhe namni beela'uu achi keessatti ulaallachuu hin danda'a. Garuu dhimma irraa qabu warra tuqurraa jedhe warra na tuqate fakkeenyaaf Ameerikaa yoo jette warra Ameerikaa jiru kana arrabsi kana yoo jette anaa hiriyyaa kiyyaan arrabsite jechuu miti. Akkati waan ati arrabsite san beekaa jechuu sii gala moo sii gala. Akkasitti beekaati ofirraa akkasitti kawaayee siltee jala deemta ani nama jalan deemu nama ufta'ee deemu nama miskiina qarqaaru siltee hin beeku siltee hin beektan illee yookiin guraagee hin beeku an saba biraa bira illee hin deemu duukan deemu amaariffallee namuma kiyya duuka deema garuu nama siltee gadi jettu yoo maqaa addaan baasee na himte yookee rakkoo qabu. Siifanii baay'ee amma asirratti naa himi asirratti siimuu barbaadde moo keessaa siimu kana qofa natti himu asirratti banuun maqaadha yoo jette atuyyuun beektaa asirratti immoo dabala siifanii. No, namni ati maqaa barbaadu waa tokko siimuu ilu waa tokko siima dhaggeeffadhe daqiiqaa meeqa warri hadha tiiktookii kanarratti dhufe ati yookiin garaa laafta Oromoon garaa laafa beekta ati amma arjaa ta'uu dandeessa akka Oromoo tokkootti miidhama namaa dhugaaseet warra gaafa dhugumaan yoo Oromoon miidhamni Oromoo jala dhukkuba ta'e gaafa faayidaan hin jirre tiiktookii kana utuu hin jirre feesbuukii irratti tiwutarii irratti gaafa nuti atis Facebookii kanarratti ol baatee Oromoof sagalee taatu warra Oromoo irratti sagalee ta'ee warra akkasitti nu ajjeesu sana deeggaraa turetu hadha faayidaadhaaf jecha tiiktookitti dhufe iluu koo maaloo qosiin jedhu gaafati wajjin dogongortu nuti immoo warri yeroo faayidaan hin jirre Facebookii irratti iyyaa ture sun iluudhuma nuti Facebookii irra wajjiniin sababa Oromootiin miidhamaa turre dogongoree warra nurratti sagalee ta'a ture sanaaf quuqamee akkanatti garaa nyaata jechuun tokkoffaa sitti na gaddisiisan. Of yaada an dhugaa deema. Namoota baay'ee Dagai supporti ka godu fati na ati shawaan siltee taatee beeku haati jimma kanuma jecha ka biraa kanamna duuga deemu hin jiru yookiin akka Oromootti fakkeenyaaf Oromoon ka qabsaa'uu fi Oromoon ka qabsaa'uu fi nama isan tuqin hin tuqu Oromoon nama isa tuqe amma Itoophiyaa keessaa saba nafxanyaa nu jibbinuuf jechuu irra guddaa jechuu maaliif jibbina waan isaan nu jibbaniif Oromoon ammachuu eega beeke nama isan tuqine nama isan arrabsine yookaan isa miidhu ta'e kan akka laa'u jiraate. Sana ni akka dogoggораatti hin fudhu fakkeenyaaf Oromoo ammallee miidhaa jiraatu dhaggeeffadhu ati waan Oromoo qulqulluu abbaaf Oromoof haadhaaf Oromoon qulqulluu taateef hundaaf azanta. Waasiima dhagahi fakkeenyaaf nama Oromoo miidhu silxeeyyuu atta silxee Oromoo qulqulluu haa ta'u yoo Oromoo irra shira yaadee Oromoo daba yaadee Oromoo miidhee jedhe yoo nagaa batte akka obboleessaatti akka asirra waliin turreetti rakkoon qabu yoo miidhe. Yoo miidhin attan saba biraa ta'e ka Oromoo durillee miidhin seenaa keessatti Oromoo miidhin fakkeenyaaf silxee jennu fakkeenyaaf silxee fudhan silxeen Oromoo akka Amaaraan miite ani hin beeku seenaa akkasiin dhageenye. Yoo isaan nu wajjin nagaan jiraatanii fakkeenyaaf nagaan jiraatanii wanni nu nama saba biraa jibbinuuf hin jiru sabaaf sablammii biraallee kanu jibbuun jibbina kanu jaalatu ni jaalannaan jechuudha itti fufi. Okay, waa tokko siimu ilu ilaal. Ormuma hadda sirraa fuula bitattee baazilee dibattee sirraa fayyadamuuf malee gaafa kaate bakka barbaaddu geesse sana aboo gadal gibaa jettee warra saba ofiitiif quuqamudha. Takkaa sabni biraa Oromoodhaan ala. Namni Oromoodhaaf bakka barbaadu beekee deebi'ee Oromoon akkana galatanaa oolee Oromoon godhu tokko hin argine hanga yoonaas. Waggaa baay'ee warri Oromoo gabrummaa dhowwee bilisummaa dhowwee Oromoon garaa laafummaadhaaf Oromoo yoo waan jedhanii warra akkanaa kun Oromootti fayyadamanii miskiina akka kee haadhaaf abbaan Oromoon quuqama Oromummaa qabu miidhama namaan feene kanatti fayyadamanii bakka barbaadan gaanii gadal gibu nuti isinitti fayyadamuuf warra jedhu kanaatu nu miidhaa ture nuti warri dhugaan quuqama Oromummaa qabu gaafa akkanatti warra akkanaa nutti fayyadamu nutti dhagaamaaf hin siin jedhe waan si jaallachuuf sitti maa jira ani beeluu siin hin jedhu ati ni beekta ofirratti kanaafi sababa nama warra akkana dhiigaan Oromoon taane takka Amaariffa malee Oromiffallee dubbachuudhaaf itti qaanfa. Faayidaa Oromooti madda Oromiffa dubbatu kanaaf jettee ijoollee obboleewwan keetti dogongorteen bu'e. Oromoon yoomuyyuu dhiiga keeti. Faayidaa waa tokkoon darba faayidaa dhuunfaa warri kaanuu gargaaruu danda'an. Dhugaa siima. Anaan ammaa wanna taasisu takkatti mataa miila naaf hin galle nama saba biraallee ka bira deemee sappoorti godhuun hin beeku.
ani hin beeku waan ati beektu ani sappoortii godhu ani naaf hin galle waan jechuu barbaadde clear godhu just clear akka dhiiraatti clear godhiitii na himiitii siif deebisa jechuudha. Wanni qeeqa qabdu yoo jiraate yookiin ani saba biraa qarqaaree Oromoo miisi qabsoo Oromoo miisi lafa Oromoo saamsi Oromoo ajjeesi afaan Oromoo balleessa yoo jiraate akkasii yoo jiraate ani sappoortii godhee akkasii yoo jiraate natti yookaan dalga kan ani hin beeku qabsoo isin amma ooftan kunniin annaaf iyyuu hin galle wal kabajna kabajaasi. Okay, ayye inuko. Ani akkuma biyyatti dalga hin beeku dhaga isii madhaga abduse an dalga hin beeku sireetii beeka rakkoo kana elu kana yoo jette keessaan koottuuti yookiin namni sa'aaruu danda'a. Maali jedhi na himiiti deebisaa jechuudha. Okay, sittinaa amma daqiiqaa xiqqootii booda na eegi. Siifaan dawwalama miisi. Sappoortii kan godhu ani Fatiyaa. Fatiyaa siltee taate jinni. No, ani ebelu siin jedhuwan. No jecha jedhaa sappoortii numa godhu. Maqaa si dha'uu fedhuwan. Maqaa Fatiyaadha minaamin jedhee dubbachuu fedhuwan. No jecha siin jedhaa. Namni sappoortii godhu kaati beektu kan bira dhaabbadhu sagalee ta'uu fi bira dhaabbadhu isiidha. Ani yooma fakkeenyaaf saba biraa ta'e yoo Oromoon arrabsin yoo Oromoon miidhin shira qabsoo irratti hin godhin nama lafaa ka'ee an jibbu hin jiru yoo namni an jibbu Amaara kana waan walloo isin qabu nama Amaara hin jaaladhu. Dhugumaan hin jaaladhu. Akka fedhe miskiinallee yoo ta'e wanti dogongoro tokko hin qabdu amma dubbii kana keessatti. Ammas wanti sii dhaamu an siifan dawwala nama beeku an nama wajjinii waamee dhagooneedha. Wanti siin jedhu Eral afaan Oromootiin sittim asirratti dubbadhee belu maqaa siin jedhu ati obboleewwan kee Oromoo malee saba biraa bora akkana ta'ee na fayyadee. Ani wallole qoy saba ati amma maal jette beektaa saba nama biraatiif Oromoo walin lolinii. Ani eenyuun Amaara irra goree Oromoo wallole moo na argite moo Tigree irra rolee Oromoo wallole moo yookiin geemarra Tigree kennee Oromoo wallole moo maaliif wallole eenyuun wallole eenyuuf jedhee nama tokko wallolee beekan fakkeenyaaf asirratti. Jecha siin jira namni walloluuf hin jiru namni tokko Oromoo eega jedhe haga DNA laallutti nu martuu jechuu laalamnutti Oromoo eegaaf jedhe ufiin jedhe an Oromummaan beeka qoradhee dhaqee laalee beekee jedhutti namni Oromoo miti naan jedhe Oromoo miti jechuu hin danda'u garuu namni wal jaalachuu dhabuuf Oromoo miti naan jechuu hin danda'u fudhadhu fakkeenyaaf jecha siin jedha eega Oromoo hin ta'in namni suni beekee jedhe gaafsan ilaala waan inni godhu jalqaba maal godhaa. Shira Oromoo irra yaada, Oromoo daba irra yaada, qabsoo irra daba yaada, bilisummaa Oromootti gufuudha, Oromoo jibba jedhee ilaalaa jechuudha. Siigala moo siin galle gaafa inni Oromoo jibbee jedhe anuyyuu namni jibbinaan hin jedhu hin jibbaa jechuudha. Attan Tigreeyyuu jechuudha sabuma Tigree wayii ka dhufe yookiin nama bira. Saaf qabsootti yoo deebine uf bichaa fi miti qabsoo jalaa baasee bilisoomee jechuudha. Warra cunqurfamee jira gaga kennaa jechuudha saboonni xixiqqoon. Warra sanillee gabrummaa jalaa baasuu fi galee malee Oromoo fi qabsaa'ee kan miidhuu fi miti. Okay, rakkoon qabu. Okay, Eluko, I love you so much. Siifan dawwala miti jedhan. Thank you. Ayyee wal argina. Okay. Obaaf tufee igirrisee jalli naddaata oliin urgaa walabummaa natti fakkaata.